Haaromsa Pirootestaantii. Haaromsi Pirootestaantii fincila tiyooloojii bal'inaan Awurooppaa keessatti miidhaaf to'annoo abbaa irree waldaa Kaatolikii Roomaa irratti ka'ee ture. Haaromsitoonni akka Maartin Luuter Jarmanitti, Alrik Zwingli Switzerlanditti fi Joon Kaalvin Faransaayitti gochaalee adda addaa macaafa qulqulluun alaa waldaa Kaatolikii mormuudhaan gara barumsa macaafa qulqulluu sirrii ta'etti akka deebi'u jajjabeessan. Taatee haaromsa Pirootestaantii ariifachiisaa ta'e akka waliigalaatti Luuter tiisisii isaa 95 balbala waldaa Wiitemberg irratti onkoloolessa 31 bara 1517 maxxansuu isaati jedhamee fudhatama. Akka duubee seenaa Pirootestaantii fi haaromsaatti himannaa Kaatolikii ergamoota walduraa duubaan dhufu hubachuun barbaachisaadha. Barumsi kun sararri Phaaphaasota Kaatolikii Roomaa jaarraa hedduudhaaf ergamaa Phexros irraa kaasee hanga ammaa yookaan Phaaphaasii ammaa jirutti akka babal'atu dubbata. Sansalanni aangoon cabne kun waldaa Kaatolikii Roomaa waldaa dhugaa tokkicha kan godhu yoo ta'u, waldaa bakka hundumaatti argaman hunda caalaa Phaaphaasichaaf olaantummaa kan kennudha. Kaatolikoonni walduraa duubaan ergamootatti amanuu isaaniif dogoggora dhabuu Phaaphaasii yookaan yeroo eksi kaatiidiraa dubbatan irraa kan ka'e barsiisaaf duudhaa waldaa sadarkaa caaffata qulqullaa'u mataa isaa wajjin kan walgitu irraa ka'u. Kun garaagarummaa guddaa Kaatolikii Roomaa fi Pirootestaantii gidduu jiru keessaa tokko yoo ta'u, dhimmoota bu'uuraa gara haaromsa Pirootestaantiitti geessan keessaa tokko ture. Haaromsi Pirootestaantii durallee kiishaawwan mormii gochaalee waldaa Kaatolikii Roomaa tokko tokko kan macaafa qulqulluu irraa hin taane ni turan. Ta'us garuu xiqqaaf adda baafamanii kan turanii. Lollardis, Waaldensiyansii fi Peetrobiraasiyaans hundi isaanii barumsa Kaatolikii tokko tokko mormaniiru. Luuter osoo haamtuu fudhatee gara Chaapel Cheerch hin deemin dura dhiironni haaromsaaf wangeela dhugaaf kan ka'an turan. Isaan keessaa Joon Waayikiliif hayyuu amantii Ingiliziif Piroofeesara Oksford kan bara 1415tti gantuu jedhamee balaaleffame. Jaan Haas luba Bohemiyaa irraa dhufee fi bara 1415tti waldaa Roomaa mormuudhaan muka irratti gubate. Girolamo Savonarola fi Real Xaaliyaanii kan bara 1498tti fannifamee gubate. Mormiin barsiisa sobaa waldaa Kaatolikii Roomaa jaarraa 16ffaa keessaa yeroo Luuter monokseen Kaatolikii Roomaa aangoo Phaaphaasiif keessumaa immoo gurgurtaa indaaljeensis mormeetti ol ka'e. Waldaan Kaatolikii Roomaa waamicha haaromsaaf godhame dhaggeeffachuu mannaa qooccoo ishee keessa qottee warra haaromsaa callisiisuu barbaadde. Dhumarratti waldonni haaraan haaromsa keessaa ba'anii qoqqoodiinsa gurguddoo 4 Pirootestaantii uumuun hordoftoonni Luuter waldaa Luuteraanii qaban, hordoftoonni Kaalvin waldaa haaromfamee, hordoftoonni Joon Nooks waldaa Pirisbiteeriyaan Iskootilaanditti jalqaban. Barumsa Kaalvinistii fayyadamuun fi boodarraa haaromsitoota biyya Ingiliziitti waldaa Anjilikaan jalqabe. Giddugaleessa haaromsa Pirootestaantii keessatti gaaffiiwwan bu'uuraa 4 kan jiran yoo ta'us, isaanis tokkoffaa namni tokko akkamitti fayyaa? Lammaffaa aangoon amantii eessa jira? Sadaffaa waldaan maalii? Afuraffaa hundeen kiristaanaa maalii kan jedhu ture. Gaaffiiwwan kanaaf deebii kennuudhaan haaromsitoonni Pirootestaantii wanta soolaa 5 jedhamu beekamu, soolaa jechuunis jecha laatiinii kophaa jedhu ta'uu isaa qopheessan. Qabxiileen barbaachisoo 5 barumsa macaafa qulqulluu kun amantii Pirootestaantii amantii Kaatolikii Roomaa irraa ifatti adda baasu. Haaromsitoonni gaaffii barumsa kan akka ofirraa deebisan isaan irra kaa'amee hanga du'aatti illee mormaniiru. Barumsi barbaachisoo 5 haaromsa Pirootestaantii akka armaan gadiitti kan siniif dhiyeessinu ta'a. Chaanaaliin kun dhugaatti jireenya hafuuraa keessan dheebotee obaasee dheebuu baasa. Haga dhuma qophii keenyaatti nu faana bu'aasiniin jecha namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun, maamiloonni keenya immoo like, yaadaaf gaaffii qabdan ammoo komentii nuuf godhaan affeerraa keenya.
Tokkoffaan soolaa iskiriipcharaa. Iskiriipchar alloon yookaan fayyinni caaffata qulqullaa'aa qofaan kan jedhudha. Dhimmoota amantii fi hojii hundaaf aangoo kan qabu macaafa qulqulluu qofaadha. Caaffata qulqullaa'uuf caaffanni qulqullaa'uun qofti ulaagaaf barsiisaaf duudhaan mana kiristaanaa hundi ittiin madaalamuu qabudha. Akkuma Maartiin Luuter barsiisa isaa akka ofirraa deebisu yeroo itti himame haala gaariin dubbate. Macaafa qulqulluuf sababa ifa ta'een yoon amansiise malee aangoo phaaphaasootaaf yaa'iin fudhadhu. Sababiin isaas isaan wal faalleessaniiru. Qalbiin koo dubbichaan booji'ameera kan Waaqayyoo. Faallaa qalbii deemuun sirriis ta'e nageenya waan hin qabneef homaa ofirraa deebisuu hin danda'u. Hin deebisus. Waaqayyo na gargaaru. Ameen jechuun deebisee. Lammaffaan soolaa gireeshiyaa. Girees alloon yookaan fayyinni ayyaana qofaan kan jedhudha. Fayyinni Waaqayyoof tola hin malle akka argatu ragaadha. Dheekkamsa Waaqayyoo jalaa kan baanu ayyaana isaa qofaan malee hojii hojjennu kamiinuu miti. Eebbi Waaqayyoo Kiristoos keessatti argamu sababa fayyinaa ga'umsa qabu qofaadha. Ayyaanni kun hojii uumamaa ol ta'e kan hafuura qulqulluu isa garbummaa cubbuu irraa nu hiikuuf du'a hafuuraa irraa gara jireenya hafuuraatti nu kaasuun gara Kiristoositti nu fiduudha. Sadaffaan soolaa fiidee. Feeyizalloon yookaan fayyinni amantii qofaan isa jedhudha. Kiristoositti amanuu qofaan qajeelota malee hojii seeraatiin miti. Qajeelummaan isaa ulaagaa Waaqayyoo isa mudaa hin qabne guutuu ta'uu danda'u tokkicha ta'e kan nutti lakkaa'amu Kiristoositti amanuudhaani. Afuraffaan soolaa Kiraayistas. Kiraayistalloon yookaan fayyinni Kiristoos qofa keessatti. Fayyinni kan argamu Yesuus Kiristoos qofa. Namniif wanti biraa nama fayyisu hin danda'u. Duuti Yesuus fannoo irratti bakka bu'ee qajeelummaaf araarri keenya Waaqayyo Abbaa wajjin gahaadha. Furii Kiristoos yoo hin labsamnee fi du'aa ka'uu isaa irratti amantii yoon hin gaafatamin wangeelli hin lallabamne. Shanaffaaf inni dhumaan soolii Diyoo Gilooriyaa. Glory of God alone yookaan ulfinni Waaqayyo qofaaf. Fayyinni kan Waaqayyo waan ta'eef ulfina isaa qofaaf Waaqayyo raawwateera. Akka kiristaanotaatti yeroo hundumaa isa guddifachuu fi jireenya keenya fuula isaa duratti aangoo isaa jalatti ulfina isaaf jiraachuu qabna kan jedhudha. Barumsi barbaachisoo shanan kun sababa haaromsaa Pirootestaantiiti. Isaan wiirtuu waamicha haaromsitoonni waaldaan gara barsiisa macaafa qulqulluutti akka deebitu taasisan keessa jiru. Soolaan shanan akkuma jaarraa 16ffaa keessa turan har'aas waaldaaf barsiisa ishee madaaluu keessatti iddoo guddaa qabu. Egaan hordoftoota keenya haaromsi amantaa Pirootestaantii kana fakkaata ture. Haga qophiilee keenya kan biraa wal agarrutti nagaatti isiniin jecha namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maamiloonni keenya immoo like comment isiniin jecha qophiilee kana fakkaataniif jireenya hafuuraa keessan onnachiisu karaa chaanaalii keenyaa soorradhaan affeerraa keenya. Viidiyoo kanarraa bu'aa argattanitti yoo taatan chaanaalii kanatti hiriyoota keessan hirmaachisuun sagalee Waaqayyoof barumsa sagalee Waaqayyootiin deeggarame waliin dhandhamaa yeroo isiniin jennu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Sababni isaas karaa kana hiriyoonni kee ati jaallattu daandii jireenyaa hafuuraa isaanii Waaqayyo waliin imalaa jiran chaanaalii kanaan utubanii deemsa mijataa akka itti fufanii adeemaniif shoora olaanaa taphatta.